jarraa lakkoofsifne jarraa kana keessa goota duutu dalate goonni sabaaf lolee qawwee fannifatee daangaa tiksaa jedhee dhalootatti laate gabrummaatti kufuu jarraa lakkoofsifne jarraa kana keessa jarraanis dalate jarraa abbaa gadaa qawwee fannifatee diinaan lolaa turus dhalootatti laate. Fanu weerare ani sini maru nagayanga paru kabdu jechuun. Hello. Nooru harka fuune media ODM irraan bilbila biyya. Nooru akkam jirtu. Baay'ee nagamu sagalee keessan. Nooru anatu bilbilaa jira biyya Ameerikaa kanaati beekan gulummaan jedhama. Hello. Media ODM jedhamurraan bilbilaa jira biyya Ameerikaa kana keessa. ODM irraan bilbilaa jira haala maqaan koo beekan gulummaarranaati haala waboon keessa jiru waan amma har'a uumame jedhan kanaan wal qabsiiseeni odeeffannoo sinirraa barbaade mee maqaa keessan natti muudhaan utuu haala jiru hundanaa ibsitanii jedheeni. Haalli jirullee homaan jiru haalli jirullee egaa waan maalla ta'edha. Tole. Egaa innis ganama akkuma beekamu ciree wayii irratti shaayeedha. Shaayeetu fuuldureen shaayeen kun maaliif akkas foolii qaba? Fooliin irra shaayeen qabu kun maalinni waan argaati jechuudhaan ijoolleen wal gaggaafataa turanii utuma jedhanii yeroo daqiiqaa muraasa booda immoo wanti sun gara ijoolleen hoqqisuutti deemtee kan iddoo hoqqisetu jira kan immoo akkamatti hoomacha garaagaraa halluu garaagaraa qabu hoomata taa'etu jira kanuma mana yaalaatti guuraa turanii. Tole. Isa booddee baay'een isaanii akkamatti haaluma kanaan wal nyaatiinsa hiddeessaa deemee yeroo bal'ataa deemee egaa haaluma kanaan baay'een isaanii amma gara mana yaalaa jiru jechuudha. Gara mana yaalaa isa kamitti ergaman laata manni yaalaa dhiyoon isa kamii? Mana yaalaa kanuma mooraa sanatti eega geessanii amma danda'an ambulaansiidhaanis humna namaatiinis walumaa gargaaranii geessanii isa booda achi immoo ta'uudhaan gara walisootti waan dhufee godhannatti fakkaata si oolu. Tole baay'ee gaariidha. Lakkoofsaan hammam ta'u laata tilmaamumaan nutti himuu dandeessu? Tilmaamaan haga nama 125 hanga 30 ta'a kan sila deeme. Tole. Ammas immoo wanta namaanis 3-4 ta'u waan dabalaa jiru fakkaata. Bor immoo maal ta'a salmoo hin barreessu. Haa ta'u carraadhuma kanaan mee dhaamsa dabarfattan yoo qabdu ta'e sababiin isaa an amma biyya alaatiin bilbilaa jira obboloonni keessan firoonni keessan biyya alaa kana akka maleeti jeeqamaa jiru kanaaf dhaamsa yoo qabaattan jedheeni. Haa ta'u dhaamsi nuyi qabnu haa ta'u hin ta'in miseentii nuti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa kana jiru. Atau biji keenya. Hello. Egaan daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii xiqqoo haalli bilbila gara online sanaa xinnoo rakkisaadha. Miseensa waboo keessaa nama Boona jedhamuun haasofsiisaa jira yeroo ammaa kanatti. Haalli jiru haalli lakkoofsa namoonni deemanii akkas 100 ol akka darbanidha kan fe'aman.
yaalaaf akka ta'edha kan inni himu. Ammallee kunoo na rakkisaa jira xinnoo silkiini. Meera deddeebi'ee yaada. Please try later. Haa ta'u gaa. Sorry, the network is busy now. Please try later. Telefoonatu na rakkisaa jira. Walitti deebinee deddeebi'ee yaaleetan isin biraan gaa daawwattoota keenya galatooma. Dinqabbaruu jedhee waggaa 8 lolee gootummaadhaan darbee yaada kamuu qabaa leenjisoo diiggaadhaa kan seenaa keessa. Kamiseef sanbatee jirti ijoollee warqitu hirroorri si duyini yoomuu harka kenne. Ilmaan baalchaa saafoo ilmaan gara suuduki walisoo irra fuudinaaf arrasa fuurate godha. Jimma geeraan lolu mootii shanan gibe honneetu sibiila jirti ijoollee shabe. Firrisa abbaa waggaa goota caalii shone robbaaf gore deemnaa gara iluutirra godha. Yagantuudhiis maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korra. Ololtuudhiis maal fokkorrii akaakii galee jira korra. Yaa afuuftuu maal fokkorrii karjallee amboo jira korra. Abdii murattee kaatee jarrii gidduu seenii baasii